ajaa'ibaa fi waan addaati. Bakka kana yookiin iddoo kana akkuma argitan kana asiin dura meeshaa obboleettii keessan takka dhufanii maatiin fe'an jechuudha. Maal jedhan isiniif fakkaate koshaa yookiin ammoo buura bakka muka keessa bakka silaa nama sodaachisuu fi qalbii namaa cabsuu nu feesiftee jedhanii kallattiidhumaan warri jechuudha maatiin isin dhamaasaa jiran yookiin dhufanii asii fe'an isin agarsiisa. Kunoo assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkuma asitti argitan as ammoo kunoo mana jireenyaa gurguddaa fi karaan kobilistooniidha jechuudha. Lafa kobilistoonii jechuun bootan akkanaa kun galee tolfame bilookii keessa jechuun isa sirritti magaalaan guddaa tahee fi magaalaa aspaaltiin kunoo asumaan mee aspaaltii kanatti na argisiisi. Zoom godhii fi aspaaltiitti na argisiisa. Aspaaltiin kunoo waan isin ajaa'ibaa argitanii asfaaltiin asiin ammoo kunoo iddoon mana keenya kunoo ila iddoon mana keenya iddoon dalagaa asfaaltiinas asiin kobilistoonii bichaadha kallattiin afuriin iyyuu mee walumaan keenya kunoo laala bitiin dallooyni kana dallaa hojiiti garuu fooqidhaan mana akkanaa hin ijaaramne jechuudha. Wan namni marti haalaa mijeeffate kan itti ijaaratuu fi yookiin ammoo iyyuu kan hojii namarraa qabee kun namaa waraabni bakka kunoo akkuma argitan giddiidha jechuudha. As dhufanii meeshaa fe'atu yeroo hedduu yookiin ammoo iyyuu meeshaa obboleettii keenyaa eenyu maqaan isii hannaa nageellee arsii ka jedhu hundi keessanuu iyyuu meeshaa isii jala seena. Bakka kanatti meeshaa isii waraabee jira jechuudha. Dallaa kana keessatti dirqama dallaa akkana bal'atuu fi akkasuma ammoo iyyuu kunoo akkuma asitti argitan meeshaan as keessa kaayama meeshaan farniichara bakka kanatti dalagamu jechuudha. Dirqama kan arganii jiran fakkeenyi kun kuni qophaa'ee bayaa jira finishiingii isaatu xumuramaa jira akkuma argitan kana jechuudha. Akkasuma ammoo iyyuu sibiikootti fi kun as keessa bakki isaan fe'atan as meeshaa san seentanii yaaduu dandeessanii. Kunoo akkuma argitan kana kunniin jechuudha meeshaalee hojii fi sibiila algaa akkasuma ammoo iyyuu maashina muka muruu fi bocu qirxii baasu kuni ammoo iyyuu madardaraadha kuni TV standiidha akkasuma ammoo iyyuu asittillee kunoo kichiniilee namaa kan hin geeffamne akkuma asitti argitan kana baay'ee babbareedaa kan ta'e jechuudha. Kichiniin kun hedduu guddaadha. Kunoo mitira meeqa gara mitira 3 oliiti isin jedha balbala jala kan takka 2 3 asitti balballi afuraffaan guutuun isaa PCdha. Shanaffaa jahaffaadha. Itti aansuun ammoo rifeensa fi kabajamtoota kiyya bootaa kaafitaa guddaa ta'u irra bakka maashina guddaa laala maashinni kun baay'ee guddaa kan ta'ee fi akkasuma ammoo iyyuu kunoo haala amma isin argitan kanaani maaliif jennaan maatii hedduutu ijoollee juburuursanii dhamaasaa jiran jechuudha. Bakka mana tokko keessa maashinni lama jiraachuun bakka guddaa jechuudha. Wanni kun maashinni kun maashina guddaadha. Namooti barbaadan koomatii jalannaa kaa'uu dandeessanii asirraa haga achiiti. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maal jedhaniin isiniif fakkaate koshaa yookiin ammoo koshaa jechuun maal jechuudha? Bakka huuraa, bakka badaa, bakka mukaa. Kunniin ammoo bubu'aan jiraachuun dirqama hojii mukaati jechuudha. Kallattiidhumaan waan asitti oomishamuuf yookiin hojjetamuuf kunoo akkuma asitti argitan kunniin illee meeshaalee as keessa meeshaalee kiyya marti isaa asii achi kiyya jechuun kamana kiyyaa odoo hin tahin argaatanii kamana kiyyaa odoo hin tahin ka kastamara kiyyaati yookiin ammoo ka hordoftoota kiyyaati isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kanallee dhiyeenya kanatti finishiingii isaa yoo maallaqa cuftee jette obboleettiin waan hunda xumurree kan isii feenu ta'aa fi isiniin jedha waan baay'ee isin agarsiisuu barbaada. Asumaan jechuudha namni dogoggora akkanaa yookiin ammoo maatiin keessanii mee isin yoo yaaddan dirqama waan hagana guddatu kana bootaa oomisha namni akkamitti huuraa bakka huuraa jechuu danda'a. Wallaadaniitiin itti sirriitti beekan dhibbatti garuu obboleettii teenya tana dhamaasuuf yookiin juburuursuuf yookiin ammoo iyyuu waan hin taane akka isin qalbii badduu fi akka isin gadditu maashinni kunillee maashina mukaa baqaqsuu fi akkasuma ammoo iyyuu akka xaawulaa ta'ee nu qopheessuu jechuu barbaadeeti isin agarsiisa. Isa kana jechuu kan akkanatti qopheessee sadarkaan haa deemu malee kunoo asillee ala kan isin agarsiisu ta'a kunoo. Inni kuni dukkaanii ture ni dhaabata. Dukkaaniin kunillee sibiila kunoo akkuma asitti argitanii baay'ee guddaa kan ta'e oomisha duraaniin bakka alaa irra jalatti gurguramu buqqa'ee kanas dhufeedha. Inni kun ammoo iyyuu mana fincaanii namoota as keessa hojjetanii fi akkasuma ammoo iyyuu mana boqonnaa fi dirqama kun jiraachuun asitti ammoo qolfiidha isin agarsiisa. Mana meeshaan erga geeffame
kunis irratti hojjetamudha. Asammoo mana meeshaan erga geeffamee kireessinee jechuudha. Asitti kun itti kaayanii meeshaan geeffamee jedhee namootiin meeshaa ji'a torba na bira kaatan osoo kiraa tokko hin kafaliin haala kanaan meeshaa firnicharaa fudhatanii dhufanii maatiin fe'ee maal jedhan isiniif fakkaate asirratti minattas qabii. Dhugaa jirtu hima maal jedhan isiniif fakkaate gibbii isin argitan yookiin naannaa isin argitan dallaa kana iddoo nama sodaachisuu fe'annee rabbii keessanii jedha mee naannoon kun asfaaltiin as karaan kun as silaa kobilistoonidha gibbii kana keessa kobilistoonii jechuun karaa afamee akkanatti tolee jedhe kana namni akkamitti huura keessa bakka huura keessaa nu feesiftee nu kabeeynu suuqa yookiin ammoo tuyyuu iddoo meeshammaan kun jiru akkanaa miti waan adda addaa ilaalcha adda addaa jedhanii itti himan jechuun isinummaan narratti farada narratti murteessa bakki kun ammoo bakka meeshaalee haga ammaa dalag itti fe'aa ture itti hojjechiisaa ture akkasuma ammoo tuyyuu karaan asiin kun asfaaltii guddaa asiin ammoo kobilistoonii odoo addaan hin fagaatiin kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maatiin yeroo jechuudha maallaqa akka isin hin baafne yookiin ammoo dhugaa rabbii isinitti hima itti fayyadamuu barbaadan tooftaaleen isaan hin fayyadamne hin jiru jechuudha isinii galaa jiran abbaan keessan aara dhugaa isin aaruu dandeessan maatii keessanii anillee maatii hin qabu tooftaa hedduu nama fayyadaman tokkoffaa irratti karaa akkanaa kana yookiin ammoo iddoo akkana gibbii akkana jiru kana dallaa akkana jiru kana maaltu iyyuu huura keessaa nu feesiftee yookiin ammoo iyyuu iddoo nama sodaachisuu nu feesiftee akkami jechuun jedhamuu hin danda'a mee murteessaa isinummaan isin jaaladha isin kabaja namni maatiin keessan haala kanaan isin juburuursee isin dhamaasee isin rakkisee dhama'aa jirtanii naa hubadha mee fooqilee kanneen ilaala gaafa sanii gaafa roobni roobaa jira jedhee fooqii kana isin argisiise ammallee meeshaa obboleetti kenna Bifaan lafa uffachaa hin jedha fe'u dhufne fooqiin kun abbaa darbii meeqatti yoo isin jedhe baay'ee guddaadha hin geeffamu ganaa ijaaramaa jiru kun asiillee fooqiidhaan achi ilaala ija keessanii kun amma fooqii kana afoo asfaaltiidha amma sa'aatii kana laaqana fooqii adii kana olii nyaannee dhufne jechuudha asfaaltii irra baay'ee guddaa kan tahe kanaaf waan baay'ee haasahuu fi baay'ee namatti ulfaatamaa jennaaniin hin qorra waan ta'eef duumessa kombortaa guddaa qabattee yookiin godhadhee deemaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani akka jechuudha namootiin yeroo hedduu maatii ergitan maatiin keessan hin hubanne adaraa keessan isin ammoo hubachuu qabdan maa jennaaniin ani maatii caalaa isin hin hubattan jedhee yeroo hedduu ammaatitti hin aaru maaliif waa hedduu kallattii sadii hin fayyadaman tokkoffaa namni kenna fayyaalessa isinii galaa jira miti lammaffaa namni kenna maaliif maallaqa baaftee meeshaa kana mara bitan isinii galaa jira miti sadaffaa inni tokkoffaan xiyyeeffannoon isaan xiyyeeffatan isin gaa'ela keessa jirtu dhiirsiin bitu yookiin abbaan manaa isinii galaa jira miti inni hin bitu maa isin itti bitti sadaffaa warri hin heerumin illee dur dhiira bitee nama fuudha gabbaree nama fuudha malee dubartii bitee nama fuudha sababa kana jedhu karama jechuu gabaabama maallaqa isii harkaddeeffatan yookiin ammoo isi bakka jechuun isi yoo isaanitti isi miidhuu miti isi kabachiisuuf isinii galee akka waa yoo isiin maallaqa kana gootee qabdee meeshaa kana qabdee isatti heerumtee hundi ijaaratte inni tuffatu hireen qooda rabbiiti isinii galee isiin qabeenya dhabde dhayxee fi hin bultu qabeenya qabatte dhayxee fi hin bultu garuu intalli tun waggaa 10 11 15 12 waggaa 9 8 dararamtee mana arabaatitti meeshaa bareedaa algaa bareedaa majlisa bareedaa soofaa yookiin kanaba bareedaa argaa turte yoo biyya ofii galtee isinii galaa jira miti manni isii kaliishoon hin galle yoo xiqqaate ka saramiik yoo dhabame walaliin mana isii keessa sharaan hin dhafamne yoo galte maaltu itti dhagama wanni ijoollee keenya biyya ambaatitti deebisu waggaa 10 ta'anii biyya ambaatitti isii deebisu maal beektan isa kana tokkoffaan kanaafi haala kanaan akka hubattanii rakkoo isaanillee hubattanii osoo ittiin aariin osoo isaanillee hin aarsin karaa ufii qarattanii yookiin karaa ufii baafattan abdii qaba isin jaaladha isin kabaja like share hiriyoota keessanii godha viidiyoo barumsa irraa argattanii fi faayidaalee irraa fayyadamtaniidha like fi subscribe namni viidiyoo kana argitan itti hafuuf galatoomaa ulfaadha